ashama akkam jirtanii jaalatamuu fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo. Aagaa kuni akkuma beekamu Walabuumaa miidiyaa neetwork irraa yoo yaajene nageenyi badhaadha akka har'a mata dureen barreessinan dhufee garuu mata duree baay'een qaba waan ta'eefan akkasumatti dhufee ilmaan Oromoo kan biyya lafaarra jiran waliin haasa'uuf waliin mari'achuuf dhimma Oromoof Oromiyaa irratti rakkoolee Oromiyaan keessa jirtu hunda ilmaan Oromootiif hamma dandeettii keenya waan dandeenye uummata keenyatti ibsuudhaaf dhufne jechuudha. Mata dureen kiyya jalqabaa waa'ee bilxiginnaan rakkoolee amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee dhimma labsii hatattamaa fi dhimma guyyaa amajjiitiin wantoota kana keessa deebineeti waan gurguddaa waan beektee namni itti bu'uu hin dandeenye itti buunee laallee akkasittiin wannoo jennaa jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna warri alo akkami live irra jira yaada kennachuu bilbiltee Bonsa baga waliin jiraanne akkamati yaa live irra jira baga guyyaa gootota Oromoo ittiin sigeen jedha walumaanuu baga ittiin nu ga'e yaa akkuma beekamu gaa bilxiginnaan amma rakkoo hamaa geggeessaa jirti. Dhimmi amma addunyaa qabatee jiru koronaan kan uummata keenya otoo hin taane addunyaa warra Ameerikaa warra Ingilizii biyyoota jajjaboo koloneeffatoota turan hundaayyuu jilbeeffachiisee jira. Garuu bilxiginnaan naannoo Booranaa keessatti kan nabirra jiru bakka tokkotti nama 250 bakka tokkotti nama 300 namoota hanga kana guutuu mana hidhaatti hiraarsaa jiranii namoonni ajjeefamaa jiranii gama Booranaatiin. Walumaa galatti gara nama 800 fi wayitu na bira jira galmeen namoota yeroo gabaabduu kana keessatti hidhamanii jechuudha. Kana gubbaa irratti yaada maalii qabda? Wanni amma deemamaa jiru kun silaa waan siyaasatu dursamu uummata kana dursaa yoo uummanni jiraate uummanni nu filachuu danda'a biyyas bulchuu dandeenya kan jedhu kana namoonni achi keessa jiran kun kana maaliif hubannoo dhaban? Kana maal sitti fakkaate waa beene saddabe jennaan ergaa dabee jedhe ilkaan saddabee jennaan erga keessa dabee jedhe ani bilxiginnarra waanlee eegeellee beeku jireenya kiyyatti waanleen eegu diina si gabroonfatee afaan qawweetiin si gabroonfatee akka ati cadhiftee yoo danda'amee bilxiginnaan nama isaanii mormu osoo koronaa miti osoo halkan takkaan wanti koronaa jaalu ka sa'aatii takka lama si ajjeesu si galee koronaan si bubbulchaayu osoo jiraate itti tola isaan sitti maali maallee eegeen beeku durallee hin beektan fakkaata yaa sirriitti beeka ani eenyu komandaa ani warra qabsoo Oromoo dallalu kana Jawaar irraa kaasee sigalee maa nagadu maqaa amma fakkeenya amma baga guyyaa goototaatiin si ga'eette nu gootaas miti ani yoo dhugaa dubbate dhagaartaa gaafa qabsoon harkatti dhangaggooftee kuftumarti isaa fiigee eessa jala nadii gootota keenya abaa'oo jedhu sigalee gaafa tasaakka'eef kophaa dhugaama qabatanii buluuf dhugaa miti dhugaadha. Beda makana gasa laliam kenya makana makaasuuf miti bilxiginnaan aangoo dorgannaani wannota beda makuno makasa bontota guyyaa gootota zuuri sitti kana eenyu sobuudha be amma bakama na sobammoo si sobammoo ana na sobuu danda'a dhagaartaa yaa mee asirratti waan inni jedhe si yaadachiisuu barbaada. Ani ilma goobanaa daaceetii jedhe akkamitti amma dammaqaan yeroo amma deebi'u barreessee fi jira gaafa inni akka jedhus keessaanis barreessee fi jira ani goobana daacee soquu ennaa jennaan awwaalcha isaa si tokko maa fagoon taarinii dabra Libaanos jira jedheen dhagaarta maal gootaa fagoo taartan taarinii boodaa isaa sitti himaa jedheen maal jechuu barbaadeeti Oromoon dhugaa hayyuu akka hin qabne namoota fakkeessitoota garaa buliyyaa qofa akka ta'e hubadheera kanaaf dhiise viidiyoollee kan waraabullee yeroo keessattuu hin barbaadu dhalli kun garuu akkuma girrisaa akkuma jarri girrisaa nuun jedhe kakaayoo hin qabne gir jedheetu jedhu malee nama waa xiinxalu namni kun maaf kana jedhe maali kaayoon kenna mee galmi Oromoo maali minatti hin mee fiiganii ittiin mee leencoo lataatiif Jawaar maaltu adda godha mee adda wama itti godhu fiti mee leencoo lataa mayoo gaafatu akkana jawwatamnee Eertiraan nu qabee Ingiliiz mee Jawaar maal jechuu Ogaaloo muluu ministoota kana gaafii ofii kiyyaa gaafate deebiin na deebise gaafatu warra gaafa sana
argee jira live irratti. Maatiyaas guddinaa gaafadhu. Amma maaltu dhalatare? Maal sabboonnonni lama dhalatanii? Dhugaa. I know that. Kanaaf ani fakkeessaa isaanii kana kan isaanii siyaasaan taphachuuf daldala siyaasaa kana irraa hin bitu. Ani hin bitu. Kanaaf yoo dubbadhallee gaarii miti hamilee Oromootu qamaa nama kana duuka deema Oromoon jedhee chaddisa. I don't care. Abbaan bee wal fannifte signaan ajjeefte yes haa fixanii mara isaatu maaliifi amma opiidiyoon bakka duritti deebite naan jechuu edha. You don't know opiidiyoon before hin beeku gaafa nu opiidiyoon si nyaachuu eddisee ajjeefti jedheen hin turre. Dhugaa. Akkamii wallaalamee namni kana nama siyaasaa maala siyaasa addunyaa qorataami siyaasa xiqqisuu tan akkamii wallaa. So I don't care. Ila nagaata abbaan bee wal fannise wal ajjeese nagaar ta'edha. Ka garaa kiyya nagubatu garuu ka ciisa na dhoorgu ilmaan Oromoo biddeen Oromiyaa wala boomsuuf jedhanii rasaasa dura dhaabatanii qooqa isaanii ala bulanii qabsoo kana biqilchanii dhiiga isaaniitti yoo nagadan isaan du'anii silaa takkaa hin galanii si gale namni nu gaafatu hin jirudha. Adda gadiin otoo jedhee gaafate isin durriyoota deemaadhaan malee kottaa jaallan qabsoon jedhudha. Beektee? Akkas. Durriyoota isin warra dhiigan uummataatti taphatuu jedha malee gootota kennan jedhu akka uummata girrisaa asirraa iyyuu kan dhiigale maaliif namni kaayoo qaba waan manaa ba'eef qaba. Ani bare gaafa Jawaar baas deeggaru abbaan barbaade yoo abbama irree illee haa ta'u Oromoo kana bilisoomsee abbaa irree yoo natte ani bitamaa akkana moo kana. Akkas biyya qabdaa san dimokiraasiidhaaf ni falmatta. Bakka waan irree ejjetan namni waan irree ejjetu hin qabne waraana namaatiin gaafa of marsan bilisoomne jedhan adda waraanni gaafa jalaa fudhamu immoo gabroomne jedhan akkana moo kana. Dhugaadha. So waraana ijaarratee waraana kiyyaan oftisa malee waraana abiyyi ijaarratee waraana bilisiginnaaf yookaan Tigree fi Amaarri opiidoo keessa guutee afaan Oromoo dubbatu ijaarrate kiyya hidhee ittiin hin dhaadadhu ture Jawaar tare. Aqlii haganaa illee hin dhabaydee adeem beeku Jawaar irraa beeku. Nama waan guddaa uummanni Oromoo guutuun ansaayinaa inni hojjete tataan dura hojjetee Oromoo tokkomsuu keessa miidiyaa dhaabuu keessatti oma fee illee haa ta'u abbaa irree illee haa ta'u hayyoota kaan illee haa dhabamsiisu oma fee haa ta'u godhuu isaa irratti ni deeggar. Garuu qabsoo Oromoo rarraaseetti bareetti rarraaseetti luka takkaan keessa dhiitee akkuma daa'imaa akka daa'imaa gaafa akkana taanee opiidiyoon diqaalaa kalee ilmaan abbaa gadaa dhamaaltu diqaalaa godhimee gaafi goonii itti galchuu barbaachisaa ta'e. Kalee ilmaan abbaa gadaa jenne hin gorfannan jenne akka maaltu gorsa sanan cisee maaltu isa boochi saree miidiyaa irratti OMN fi silaa feesbuukii qabsoon dirreen qabsoo lafa waan jiran. So ani kana ifadhee dhiise boleessa kiyya irra gaarta abbaan fe'e bilisiginnaa ta'ee waan fe'e ta'e sun ilaalcha isaan I don't care. Ani garuu basically uummanni Oromoo osoo mala laallate hayyuu biraa dura odoo ija kaayate waraana isaa osoo bitatee leenjifate ani ammallee akka amanu kana amanu. Kanaan ala kuni naamaniila mucaan sun ammaan beeku gurungaan itti mayi kaafaa oo qabii takaabi wayyaa siyaasa yeroo namni qawwee qabu si dhaanees tumee si jilbiifachisa addunyaa kanarratti kun akkanumaa dhiyya naamani kun amma uummanni akkana hoo jedhu kuni ingala goruu bee filannoo booda. Mee Bonsa amma waa'ee guyyaa goototaa kaaftee jirta. Namoonni kun Leencoonis, Jawaaris, eenyu Galaasaa Dilbootis bara kana maaltu itti dhagahamee guyyaa goototaa bifa wal fakkaataadhaan gaaffii wal fakkaataa miidiyaa wal fakkaataa irratti dhiyaatanii kan akkanatti ho'isaniif kanaan dura waa'ee guyyaa goototaa dhaggeeffadhu gaaffiidha. Kanaan dura ho'isaan turre takka jedhe. Amma abiyyitu akkuma opiidiyoon durii abaawoodhaan abaawoo jira jettee opiidiyoo biratti mi'eessaa turte saniin kana gochuu barbaadamoo amma wanni isaanii waan kanarratti hojjetaniif maaliif ka jedhu irratti mee yaada kee. Alo qoy sagalee kee Bonsa na eegi hin bayini obsi. Alo na dhageessa. Alo Alo. Nama wayina bilbile. Kanarratti yaada kee dhageessee jirta gaaffii si gaafadhe. Sanirratti maaliif wal fakkaataa bara darbe maan kabaynee duraan kun barbaadeen gaddaatu amma maaltu dhalateedha. Galaasaa Dilboo ati jettu yookaan namoota biyya keessaa kan jiran ati jettu sunniin miskiina rabbiiti miskiina beektaa. Jawaarima tokkoo barbaade
barbaade godha miidiyaaleen kama isaati akkuma barbaade si galee bakka akkuma fedha isa dhagaarta maaliif siyaasa tambalaali gaafa kun dubbii namaatu martuu maal ta'a nam martuu sabboonaa ta'abe gaafa dubbii namaatu beete martuu deemee kunoo nadhiifaa guutamaa faa faarsaa qabsoo jaallan qabsoo keessaa kufan bakka dhana dhiineessan amma meessa moora kan nadhii gaafatanii waan ajaa'ibu keessaa bara findasaan fachiisuuf nadhii hadda jiraa osoo jiraatee dhuga hin gaafatu waggaa lama guutuu eessa turte eega maa bilisoomne ettee midhattee morma qabdeen baaftu halkan tokko maa bulta gaafa biyya galteerraa eega bilisoomne ila durallee qabsoon oromoo kanarraa dabe obboleessa kiyya oromoon hin bilisoomnellee na dhagaartaa ila gabummaa hamtuu jala jira oromoon akka hoyyaa akka daa'imaa nama barbaadetu fiigaan malee mee eessa jiraa jedhee namni of gaafa tokkollee hin jiru ila warri hayyoota oromoo jedhanii asirra oofan kun ayidoonnoo eessatti akka baratan hin beeku siyaasas waan beekan natti hin fakkaatu naga arguan na dhagaarta si dhagaare jawaari abiyyi ni tuffata abiyyi yes abiyyi nama baratee miti garuu namoonni isa gorsan qarshiin haa bitatu namoota gurguddoo addunyaa kana akka qabu beekuu si barbaachisa kanaaf nu Stanford barnee University barnee OPDO hin beekna OPDO jawaari miti waan isaan boru yaadanii udaanan hin beektu OPDO se himaan mootummaa waan ta'e kana beekuu si barbaachisa ati meesii hojii taphachuuf yookaan baarsaa hojii taphachuuf baarsaa meesiin taphataa akkamii akka ta'e beekuu sirra jira goolii galchuuf akkanuma kanaan akkas alles nama wajjin taphattu yoo hin beekne goolii loocee baasee gaafa goolii si galche hin bootu waachaa isa fudhata kanaaf ilaa siyaasaan jara kana muluu nyaate hoggaa lama guutuu gaafa jeetti jala qaban gaafa san jeetti arganii hin beekanii marti isaaniitu gaafa jeetti hin deeman bilisooman adda hoo jeetti namichi akkoo isin hin barbaachittanii nu ta'an jettanii yaada kiyya na elaan fudhannee dhaabe amma si galee amma yaadarra wal lolanii kiyyabaa ta'uu dhabee dhugaadha amrii oromoo irratti amrii ilaallatu galee amma maal jedhanii wareega baafna wareega guddaa qoreen akkana waraan tun barbaadu ani ofii kiyya na dhaga ila miidiyaa irratti bahee dubbadhaan ani ifa dubbadhu dhugaaf du'a dhagaartaa yaa qoreen namoota kana hoggana jedhee qoreen akkana waraan tun barbaadu wareegamaa miti si galee wareegama tanaan dura baafnee jireenya kiyya dhabe akka nama dhuunfaatti si galee hiriyoota kiyya meeqa qabsoo keessatti dhumatte ijoolleen oromoo rasaasa dura dhaabatte hidhaa keessatti garaana nyaata maaliif si fakkaatu bu'aa isaa yoo dhabdu garaasa nyaata beekta ani immoo namni kun baratee mirga isaa beekee ilalaan oromoo ganda tokko yoo dhalatte amma ati bakkeetti dhalattee hin beeku asi dhalattee ammoo dhalattee sin beeku siinuu mormaa ture barra hin gaddaa siin mormaa ture maaliif siin mormaa ture adeemsa siin morma malee bilisummaa oromoo mormeen beeku jireenya kiyyatte dhugaadha si galee adeemsa ati deemsuni gaarii miti sirrii miti kanas siin mormaa ture ni yaadatta keessaanis hasaa ture yaa haasofne sirriitti ummata kana lashitti jedhi itti laaffisi adeemsa akka hin jenne alaabaa tan ani dura akkamitti yaade akka oromoon hin bilisoomne turuu beekaani gaafa isaan lammatti kennan mee lammaadha dheessa jira mee tanuma si gaafadha ammallee been saalfatanii sanuuyyuu bari lammaa nama siidaan dhaaba bubii qabu hin jenne jawaar afaan isaatti nama guddaa mitiin nama yuunivarsiitii baratee miti ma akkana jarjara ani jarjara garuu jarjarri isaa ana olii beekta maali jarjarree kana ga'u lammaa miti qabsaa'ota qabsoo keessa kufan siidaan dhaabamuu fi qaba jedhee dubbatee beekaa adda beediina fatanii dhangaasaa faa qabii kana kamiidiyaa keessa yaa'u jaafar alii qabii damma kana kulibarti bee aarii jawaar deemaan hin beekame keessa itta kanarraa kaasee sirritti beeku bara isaatu dhugaadha xiiqiidha waan xiiqi oromoon garuu beekodhanii yoo itti taphatanii afaan siyaasaatti asbanii afaan mimmeeffatanii yoo dubbatan na kolfisiisu beekta I know each and everything na sobuu hin danda'an nama akka kiyyaa maallaqi dammakaa na sobuu hin danda'an barnoota si yoo ta'e hin qaba I don't care barnoota isaanii hin sagadu horii sagadu faa sagadu dhagaarta sirriidha garuu qabsoo oromoo ilmaan oromoo bilisummaa oromootiif jedhanii qabsoo oromoo keessa wareegaman alaabaa qabatanii mee gaafatee ture waggaa lama tura minisootaa kana gaafii oogasti hin gaddata mee daawutee mokonnin gaafatu mee ragaadhaaf gaafatu mee achi jira gaafii akka mee gaafatu ilmaan oromoo shanee jedhanii fixaaranii ati maal jetta inaan kun ottuffiidhaa mootummaan hin tureeyyuu haa qara kun jenne amma reengatta ilmaan oromoo shanee jedhanii maal na dinqaan he is one of the game play kanaaf I don't like his politics amma booda kanaaf is life is digale ani boonani amma gaafa imimmaan ija guutee akkana godhanii akkana oppiidoon bakka duritti deebite albaa warri albaa I don't care kan injifatu mirga isaan yes caalee injifate abi dhugaadha eessa maa injifachuu dhabe they failed bakka yoo kufte adamma biyya Norway jiraata I don't know biyya Switzerland jira biyya Switzerland bakka ilmi namaa itti baratee dooktara saayintistiitti ta'u ani walabummaan oromoo waan ta'eef ani waan akkas ta'eef namni sirraa bitatu jira hin jiru kun hin taatu bakka yoo baratte compete yoo goote ni injifattu that's it yoo compete hin goone hin injifattu
Me me asirratti waa tokko waan baay'ee kaaste beektee wanni isaan haasa'aa turanii dhugaadha. Kompiitii gochuun namarra jira. Waa'ee kompiitiidha amma Jawaar yeroo baay'ee wanni inni jechaa ture hawaasa jira qeerroo jira jechaa ture. Qabsoo biyya Masrii keessatti yoo kaa'ii yaadatta I hope yeroo bara dheeraa miti. Muhammad Mursi uummanni Masrii parsantii 90 kan ta'utu filate filannoodhumaan gadi bahee hiriira godhee mootummaa irree abbaa irree Husni Mubaarak aangoo irraa buusee kan inni filate Husni Mubaarak eenyu Muhammad Mursiiti. Muhammad Mursi tole jedhanii aangoo irra kaa'anii eega inni aangoo irra taa'e booda hanga xiqqoo itti gadhiisanii sana booda uummanni gaafa manatti deebi'ee caasaa qeerroo caasaa hawaasa biyya Masrii san hunda akwaan al-muslimin diiganii kaan afaan qawweetiin irra aananii namicha kana fuudhanii mana hidhaa godhan. Har'a uummanni Muhammad Mursiitiif iyyuu uummanni Masrii uummata Oromoo lama ta'a. Siigalee maaliif gara miliyoona 120 akkasiin ta'an. Uummanni kunuu mootummaa Masrii fuuldura dhaabbata Muhammad Mursiitu mana hidhaadhaa baasuudhaa hin dandeenye. Muhammad Mursii du'arraa oolchuu hin dandeenye. Amma gaa nuti ani akka nama tokkotti mootummaadha isaan hin jedhu garuu isaan mootummaadha jedhanii fudhatan. Hin qaban sirriitti qaban. Waan barbaadan godhuu ni danda'an moo hin danda'an? Hin danda'an suni beekama. Qabeenya hin qaban moo hin qaban? Of course kun gaafii maalii qaba? Sinjifat ilana dhagaartaa sinjifat. Wallaalaallee ta'u ilaalaa mee siyaasa Jawaar laali mee siyaasa eenyu nabe Hayilee Fidaa kana laali. Hayilee Fidaa akkuma isaa Faransaayitti baratee waraana dargii kan hin tuffata ture jedhamee gaafate. Dargiin waraanaa barnootaan qabanii dargiin koloneela akkuma beeku. Koloneela qabsoo harkaa fudhannaa jedhanii ati beelaan narratti qaruu ta'ee yoo ta'uuf deemu. Amma beeku qabsoo Oromoo akkas fakkaata. Amma gaafa duraa gaafa lammatti kennan bar suuta harkaa fudhannaa qabsoo tana shira tana leechuma lafa kaa'ee rabbi isaa kaa'u. Gargaarta. Suuta ilmaan Oromooti mee qabsoo kana maal jettaa nama bilisummaa gorsuuf hin deeman. Oromoo yoo taate beektee qabsoo. Hanga tokko si dammaqsuuf sitti malee kaayoo kee ganama galgala. Walabuumaa maaloo dammaqi maaloo akkas ta'i siin hin jedhu. Akkanuma Oromoo yoo taate beektee gootu. Qabsaa'onni kaleessaa waluma himanii qabsoo wal dammasanii ka walirra jiru ka barnoota ka walirra dammasanii waliin qabsaan wal jala hiriiranii akkanuma kana. Akkas. Ati kootu hin gorfadhaa ebaluun hin gorfadhaa way jennee ka dargii ta'u gaafsan dargima ta'ee ka abaa'oo ta'e abaa'oo ta'e akkanuma kana. Akkas. Har'a sun jira amma isaa mee maal jedhan nama kaayoo ganama OPDO ta'ee ilaalcha Itoophiyaa jala hiriiru ka Oromoon akkam bilisummaa irra sakaalee qabe. Deeggaraa bilisummaa akkamiin naaf itta. First question deebiin kun deebi'uu qaba dura. Kun hin deebiin. Daragaarta amma isaan kan dalaal Jawaarillee maal jedha OPDO tana eenyu hin tuffata laal. Otoma tuffatu OPDOon guutee isa nyaattee adda is stateless now. Biyyan qabu guyyaa biraa. OPDOon sababa isaatitti harka kaafa madaa lafarra jirutti beektee sooqitan firfirin jennee malee waa'ee iddoo agarru siyaasaan kufanii feel sitti maan jala bu'ee. Amana inni kunu taakuu takka duba taakuu takka miillama deemi si hima. Warri nagarre immoo narguun galuuf maaliif namni siyaasaa waan saalfatu silaa saalaaf uummata Oromoo dhiifama gaafatu qaban baanii. Wareegama haadha ilmaan Oromoo dhabde dhiifatama gaafatamuu qabu baanii. Sun hin jiru fuula sooqiddaatti qataniiti hoggaa lama guutuu bashannanaa turanii magaalaa jidduu keessa gaafa qabsaa'onni ari'amanii reebamanii Wallagga keessatti ilmaan Oromoo guutuun dhuunfaa isaan turre har'oo firiisa intarneet firiintin uumum yaa jooking nama akkanaa sobdaa eenyuun sobda sigalee ani kana jibba qabsoo Oromoo keessa waa jibbu keessaa kan ummanni kun waan xiinxalee lakke boo karaa itti kee deemtu kana jechuuf Oromoon hin dammanne tuu masgiida olti tuu charchii olti kanu karaa nagarree malee bilisummaan kiyya kana mee qabsoon kiyya eessa jira jedheen hin eeggatu tiffachuuf jala hin jirru dammaqina hin qabnu yoo sitti maal jedhan Oromoo yoo himan Oromoon amma dammaqee be Oromoon be amma eenyuun danda'u eenyu Oromoon garaa jira siyaasa sin beeku harree abbaa hin qabne sitti hima abbaa barbaade si fe'ata ganaa isaa iyyaatu feetti fe'ata boonsaan uumaan beekatu. Kun baay'ee nama gaddisiisa akkuma ati amma waan amma beektee rakkoo bakka itti qaama dadhabbina Oromoo arginee jirra. Murni immoo amma beektee lakki wanni kun nun baasuu jechaa ture akkuma sii warri immoo bosona Oromiyaa keessatti
taa'ee waan kana beektee gamatti fageessee argee gaafa isaan koottaa galaa jedhan nama nuu fidaa nam bakka sadaffaatti galla yeroo jedhan lakkii nuti oromoodhaa jedhanii uummata kana garii shawwadanii gariin immoo irraa didee waan kana waan hin amanneef Itoophiyaan ijaarama isiitiin Oromoo goyyomsuu fi Oromoo ajjeesuu Oromoo qawwee irraa hiikuu irratti ijaaramte waan taateef ijoollee warra didanii warra akka marroofaa warra akka jaal sanyiifaa warra akka jaal gollichaafaa jiraam amma warra kana waa jalamu waa takka jala mureesii ma wanti jawaan silaa godhuu danda'u osoo gamna ta'e girngamnaami dhagaan ta'in qabsoon kufeera obidoon injifattee yes injifattee jetti maa jamu yaa dhagaan ta'a sirri goolitti galchitee ilaal ummata kana gaafa yaadatta dabboo bishaan kana walaaruun si dhibaalatti obidoon deeggarin gaafa jedhu tokko yaadatta yaa wanti ummatti akka dhufu beeka ture ittima garuu namni dhagu si tuffatu sigalee manni oromoo kun bawol tuffata waan beeku garuu si tuffata dhagaan ta'in sirrii tasi dhaggeeffachaa jira uummanni si dhaggeeffachaa olaaruun si amma bee bishaan sana olaaruun dhibeeti ilmaan diqaalaa ilmaan maal fidda yes kalee ilma abbaa gataan jenne amma hangaasaan faa jawaar jibbanii sitti fakkaate siyaasuma isaatti diina sitti ta'e feedback politics you know feedback sun amma laastikii tokko yoo harkiftee jette deebi'ee si dhaabeetta yoo gadhiiftu sirriidha feedback potential energy waan kun feedback ummanni kun adadaaf fi kutataa deemuun namni maaliif jalaa kana hulluuqameetti biltiginaa seena beektaa qabsoo oromollee wallaalanii sitti hin fakkaatin kana gaasaafa wallaalanii yookaan kana geessa oddoo dubee kaleessa rakkataa ture qabsoo oromooti dhugaamti sirriidha hidhaa ture wallaala sitti hin fakkaatin I know them cinaan isaa haarii jawaar deeman garuu asirratti ani amma jawaariif otoo hin taane amma namummaan iyyuu jawaariin xiiqeffatee bilxiginnaatti gale yoo jenne namni sunuu hammam qabsaa'ota oromootti amane hammam qabsoo oromootti amanee de yaa namoota hedduudha personaalii kanaan ni beeku yaa kanaaf namni hundummoo barateera profeesar jira doktara jira adeemu jaaltaa si jedhe ilmi namaa amala ilma namaa gaafsani goolii si galchuu dhagaa si jala kaa'uu eegal si galee yaasa keessatti dhagaa jala kaa'uutti jiran kanaafi dhagaa isaanii kanallee uummanni oromoo ilaan fudhatu abbaan qabsoo oromootiif bilisiginnaa ta'ee yoo jedhe eenyullee fudhatamallee hin qabu dhagaarta sanitti isin amanuwan garuu beezikilii qabsoon oromoo maddarraa gaafa diinatti meeqa seenaa biyya lafaa kanarratti mee nama diina isaatti nama isa ajjeesaa ture hoodhaa qabsoo isin hoogganaa jedhee namni dubbate gaaddi saraara baadoorii si'ii fi anaaf gaaddi saraara baadooriittu ooppiidootti lammatti kenne malee oromoon lammatti naa kennaa hin jenne jedhee dubbadee mun dubbanne gaafa sana hoggaa sadiitti lamaaf furakkatu sirriitti kuni seena ila riikardi ta'ee lafa jira mee seena addunyaa irra qabsoo hood wedhee duubee namatti kennatemeefi jira dhageettee beektaa injiru qabsoonni kennitee fudhachuudha abadan ila laali kuni haarawa seenaa oromoo keessatti akka jedhile akkuma addunyaattu hin jiru malee akkuma addunyaattu qawwee lafa gootee injifattee kaatee wajjiniin qawwee lafa godhii kootu wajjin haasofnaan kuni beektee seenaadhuma biyya lafaa keessatti hin jiru maaliif namni ol deebi'ee waan beektee ati qawwee lafa gootee harka qullaa jirtaa eewu sun qawwee qaba akkamitti si faana taa'ee haasa bifa kam lammataa jawaar waa tokko godhuu danda'amu sittima inni qabu takka qabu dhadhagay hireen inni qabu dhagamtii hoggaa jaha ol horate namni tokko guyyaa kanaan asin geenne guyyaa tokko waa hedduu gurguddoo illee hojjeteera beekte sirriidha dhagamtii qabu kana waa tokko godhuu irra jira yoo wareegame illee dhugama amma inni wareegamnaa keessa kun sobanii bara akka wareegamne waan beekanii koreera koraattu barbaada naamani Bonsa garuu nafxanyoonni beektee baay'ee itti wannoo hojjechaa jiranii kanoo akkamittiin laallaa meewwan ilaali nafxanyoonni hiriyyiti otoo carraa argatanii akka ajjechaa lubbuu isaa miti namoota warra kaanii hin hambisan jettee yaaddaati namu oromoodhaaf aniila nafxanyaan bee jawaariin hin jaalatti jechaan jiru nafxanyaan jawaariin jibbiteef yookaan nafxanyaan waan jawaarii iyyituuf qabsoon oromoo sirriidhaa jedhee namanu qabsoon oromoo malakkiyaan nafxanyaan natti iyyiteef qabsoon oromoo amaarri yoo boonsaa jibbe boonsaan sirriidhaa jechuu miti amaarri oromoo jibbuun amala aadaa isii dadagaarta an akkasitti namanu beek amaarri abiyyi faarrattuu duulaatuma jedhanii waaqatu yaa ammayyuu kanaaf sirriidhaa jedhee nama warri beeksatee garu gaafa amaarri itti tuultu boonsaan waan sirrii ta'eef amaarri itti tuultee jedhan jawaar waan sirrii hojjetuuf amaarri itti tuultii jedhan miti dhagaarta ila
waan taateef kaayoo ati deemtuuf san haa irraa sharafi kaayoo ganamaa qabadhu ka galgalaa qabadhu waan qabsaa'onni itti wareegaman qabadhu waan feeteefis deebi ati maqaa Oromoo himannaan si dhaamsuu barbaadan dammaqina san akka ati waliin baane barbaadu kanaaf sirra duule amaarri eegale malee ati sirrii jirta jechuu miti eegale isa birallee dabree waa tokko godhuu danda'a namni kun qabsoo Oromoo kaleessa ni bilisoomna jennee ilmaan Oromoo jennee amannee wareegama lubbuu meeqa lafannadhee haadha Oromoo tabooyaa turte imimmaan osoo irraa nante hadda boochateefne saniif dhiifatama nu godha isa dura isa lammata Oromoon bakka jirtu yoo dhugama wareega baasan ta'e akkanaa akkas garuu jarri kun qoreen akka waraantuun barbaada naamanii siin jedhe ana ila naaman waan jedheef dammoon dubbadha miidiyarattis yeroo tun geenna xiqqoo gaarii miti yeroo amma irra jiru kun gaarii miti jechatis arguu dhabeesseeta ila qabsoo hidhannoo Oromoo mana hidhadhaa odoo jedhe ummata xiqqoo rafe dammaqsuu haga tokko alatti godhee qabsoo dandamachi amma qabsoon jawaar qoramu kan yoo jifattooti miti qabsoo dandamachiisu ittiin jiraachuu akkanumatti waan Oromoo himuu baruma baraan ebaluu mee maaloo gaddiisa baruma baraan ammoo kanatu barisaa maaloo bee caalaa hiitanii gaddiisa amma odoo biyya deemee hidhamee ammani maaloo mucaa boonsaa tokko bee gaddiisa kana malee maal laa godhan qonnaa godhan jira injiru mee asumarraanu warri hooggantoonni olaanaa adda bilisummaa Oromoo hidhamanii jiran amma Jaalabdii Raggaasaa akka biyyattii saniittiyuu nama beektee baay'ee jabaadha nama dandeettii guddaa qabu nama immoo Oromiyaa baharraa ka'ee lixarraan bahe jechuudha miila isaatiin baalirraan bahee Arsii keessa bahee baalirraan bahee hanga Booranaa fi wannoo kana keessa dhufee hamma dhufee lixa Oromiyaarran gara Suudaaniirraan gara Eertiraa dhaqee Eertiraarraa deebi'ee nama dhufee jechuudha nama miilan deeme jechuudha nama xiyyaaran deemee miti namni akkasii amma mana hidhaa keessa jira Oromoon har'a nama kana mana hidhaa keessatti taa'ee bakka inni itti hidhameeyyuu hin beekan warri akka yaazoo fa'aa jira garuu siyaasni waan harka kufe Oromoon nama isaa qabsaa wadda baasee hin beeku jala mureessitti maal dhagaarta nama kun waan kun akka daa'ima kee akkamatti karameellaa bittee kwaasii yoo taphachiifteetti tolaafi garuu jireenya isaa ta'uu hin danda'u dhugaa ati abbaa waan taateef waan isa barbaachisu deemta akka inni taa'ee qoratu akka inni taa'ee waan assaayimentii hojjetu ni gargaara akkanaa miti akkas osoo deemii kwaasima taphadhu jettee atis kwaasima hojii taphataa ooltee sookarii hojii dhiitaa ooltee itti tolaami garuu isa fayyada hin fayyadu Oromoon nama kun gizeedhaaf akka daa'ima argite hoo jechisiisu argite kawaannoon jedhu kun tuufoo oliyyaa argite waan akkanaa kana fedha malee mee kanatu Oromoo ta'a jedhee waan dhama qabu tokko hin jiru lafa naaman takka eegalee wanti irra walolan illee bee biizinasa irra walolani kanuma illee bee wanno jawaar OMN irra uraa qarshiisa kophaa nyaattaa warri duuba deemullee kanuma si himaa and I don't care I don't care ani abbaan fedhe ulfannisee namoota mo'atanii isaan bakka uffee mo'ate eegale kanaaf namni humna qabu sibiita yoomi sudduu keessa dhiidee si bulcha kan akkas beeku sirra jira isa jalaa ba'uuf immoo situ qabsaa situ humna godha situ hidhan gaafatti qawwee qabaatte naa ajjeesa dhaabee namichi sun beektee bee maal keessa sodaata mee amma jawaar maal sodaata waan isaa maali mee tamus gaafata wanni maal sodaataree kana booda maaltu jira maal of harkaa qaba kana booda paaspoora of harkaa sodaatamoo shugguxii qabattee sodaatamoo mee maaliif sodaata tamus gaafata wanni inni sodaatamu maaltu jira ree isatu sodaachaa jira malee amma jarri ofii absolutely kun sodaatanii mana galanii bee amma kaa qeerroo beessa jirtu kaa karaa cufaa jechuun hin danda'amu maaliif yeroo humna qabdutu amma jawaar 2007 humna guddaa lafa kanarra akka jeetti sodaatamaa ture humna sanii waa hedduu cabsee jijjiiruu danda'a ture beektee ofiidiyoon garuu isa sobdee onnee isaa hiitessitee jeetti jala qabdee waraana jala qabdee of tuulummaa isaatiin qabsoon Oromoo badhetti fudhatte kana ijaan argaa baran ana eenyu sobuun ana Oromoon duulee Oromoon akkas ta'ee jawaar illee duulee kun duulaa miti ilaalcha mormiiti kana waliin argine bare eenyullee ol sobuun danda'u kun seenaa Oromootis riikardii ta'e ta'a dhala dhufuuf kana seenaa bara baarootumsaa bara jaarraa waan jennu qabnu ofii keessatti waan karaa isaan deeman takka takkaan beekaa bara duuba kaasee akkas yaa amma solutionii maali mi amma Oromoon solutionii Oromoon qawwee isaa hidhatee mandaratti qawwee isaa hidhatee biyya dukkaneessu akka gujii Booranaa Wallaggaa du'anis wareegama seenaa isaanis jireenya dhoorkite isaanis ajjeesa ofiillee wareegama lasitti hima yoo isaan tokko ajjeefte keetirraa fudhan yoo du'in awwaattaa jedhee amanaa si galee baagala isaan
orgitee mandara akka isaanii la gaaddiddu isaanii akka of jibbanitti jibbisiiftee gaafa ariite malee bilisummaan abadan hin jiru. Abadan ho'iin eebdota kunniin. Laal amma laal Bonsa warri biltsiginnaa wanni isaan gochaa jiranii amma kaleessa malee dheengadda aanaa cinaaksanitti nama 3 dhaqanii hidhattoonni Somaalee ajjeesani. Somaalee kaasanii already hidhachiisaa jiran. Kara Affaariin uummata Oromoo Walloo irratti Affaar dheengadda dhuftee nama nagaa waa gurguratu lafa isaanii irratti dhaqxee gara nama 7 ajjeeftee deemte. Isa dura naannoo mi'oostitutti ijoollee Oromoo warra kasala gurguran Affaariin Harargee wajjin daangaa walitti hin qabdu. Dhaqxee achitti gara nama 12 moo nama 13 bakka tokkotti fixxee deemte Affaar. Amma Oromooni warri achi jiran ijoolleen achi jiran Affaar qawwee baattee achi dhaabbattu achi lafa san taa'aa jirtu. Oromoo immoo harka qullaa qulqulluusa viidiyoodhaan waraabanii jara lamaanuu natti ergite ijoolleen. Amma ani beeku ana araa miti bilchiginaa ile namni kudhan tu'ee sottoma tu'ee donkee na dhagaartaa ile. Garuu kagaraa na gubu warra siyaasa gaggeessinaa nutu gaggeessaa. Waggaa lama ture yaadatta gaafa inni OM hin hoogganu jawaa takka maal jedha waraana 1000 ijaarannee qabnaa viidiyoo keessaa waraana nama keessaan ijaarannee qabna jedhee dubbachuu ni yaadatta miidirra jawaa. yaa Isa birallee dabree gangatta buraayyuutti harkaa qabnaa ummatoota qabsaa'onni kan ganden jiranii hin sabaabe ilmee dhagaartaa. Ani waan boo amalaan maal godhe lammaan inni lammaa jalatti nama ijaaratee hanga tokko argite lammaa amanee duukate. Namichi immoo piraayim ministeeridhaa aangoon hin kennaafi lammaa morma qabee awwaale. Namicha fasaasaa haasawaa malee waan takkandatti. Dhagaartaa. Otama inni achi taa'u naftanyaan viidiyoo keessa jirtu ila waan beekuu hidhan. Nama 9 keessaa 6 irratti walii galaniiti lammaa jalaayyuu dhagaani. Haasawaa malee dalagaan danda'u. Daamani. Otoo inni achi taa'u bari namni kaabine mallee ijaarata. Kana baa baarsa Oromoon dhagaartaa. Kana baa goota dhiyeedha diigalee nama isaa wareegamu gorbaadha karra saasa dura dhaabbatee isaa wareegamu kabajaan qabu. Kanaaf bilisummaan akkamii argamu? Yoo yaadu. baay'ee rakkisaadha. Mee amma yaa namoonni keenya akkuma jiranitti warri amma miidiyaan har'a OMN waraana bilisummaa Oromoo interview godhe yoo dhageessee jiraatte kaleessa simbira kaleessa natti fakkaata. Wanna kana hoo maaliif godhan jettee yaaddamee waraana bilisummaa Oromoo kana hangam ofitti amananiiti yoo ijoollee kana amma fakkeenyaa fi bilbilli isaanii mootummaan fidaa jedhee ijoollee kana harkaa fuudhuu hin danda'u. Ijoolleen kun yoo bilbila kana dabarsanii kennan lubbuu isaanii oolfachuuf jecha gaaga'anni qabsoo Oromoo irra hin ga'u. Oromoo keessa baasu kabajaa itti horuu qawwee hidhatee turree jaallan qabsoo keessa qofan erguu isaan seenan qabatee gaafa qabsaa'e qofa. Mark my word. Jettima. Warri kun wari immoo gaafa itti dukkan of tuqun ol fari. Guyyaa gootota kee jechi ati eessa jirtu? Gootota kee kaleessa hoggaan raabaa kabajuu dide. Bara sangeetti jira. Bara santaan honnoo harkaa qaban dhagaaftiifa. Har'oo. Voisin isaanii ukkaamamnaan bakka akka ittiin daldalanee nu qabsaa'onni hin galan kaa waa guutamaa waas galama waan adiin gal waa baarootumsaa deebi'ee galaree silaa itti hima ture likkii waan ammanti godhu. Innaa kanaan daldala siyaasaati. Ani daldala siyaasaa kana waan argeef I don't care. Ka humna qabu eegamoo fannisuu mirga qabu itti himaa. Ani abiyyi fannisee caalaan fannisee namni akka ana abiyyi jibbu jiru. Amma hin kuudhee fi yusri maa dhiifama naa godhi. Maal sitti fakkaata? Ati nama tokko yoo si injifate yes injifate. Akkanuma kanaaf. akkas. Maa realistic hin taane gisee kamuu. Yooma kamuu mee nama jibbaan hin ta'u realistic dhugaa lafa jiru. Ya injifatamuu kee barteennaan opshinii biraa barbaadda. Aga gaafa inni noobeelii argatu mee addunyaa kanarraa mee biyya Ameerikaa jiran. Tiraampiin jira, Angorra jira. Joo Biiden kandideet pirezidaant Bernie kandideet pirezidaant waan isaan godhan argite. Mee isaanii guyyaa tokko Tiraampiin faarsu argitee beektaa? Takka. Mee isaanuma guyyaa tokko biyya Ameerikaatti mee? Qabsoo Oromoo malee katiina isaa faarsu eenyu mee argitee beektaa? Hayyoota Oromoo warra ofiin jiran kanii warra ofiin jedhan raayizaan jedhuun. Mee gama biraatti si deebisa gama tokkotti si ceessuu barbaada. Gara Jawaar kana inni gaa waa'ee irratti haasofnee jirra. Gama artiistota Oromootti dhufname. Artiistonni Oromoo na dhaggeeffadhu sirriitti na caqasi. Artiistonni Oromoo har'a dabballee bilxiginnaa warra ta'anii amma artiistii jechuun waa'ee jaarmiyaa keessatti otoo hin taane akka kiyyaatti akka walabummaatti naashinaalizummaa waa'ee Oromoof Oromiyaa qofa eewu bulchaa eewutuun bulchuu eewutu natti aanaa eewutu natti naanuu kan jedhu kanarratti hojjechuu silaa irran ture. Fakkeenyaaf
artiistonni amaaraa yookaan immoo nafxanyoota guyyaa tokko isaanii eenyu Biraanuu Naggaa faarsuun argitu, Iskindiriin kan faarsu hin argitu, kan beektee Indaargaachoo Tsiggee moo namicha kaduu isaan kan nama faarsu hin jiru. Miyyee Itoophiyaa jedhanii sirban teediin faan hundi isaanii warri teedii jala dhufe kun wanno guddate kun waa'ee Itoophiyaa qofa sirba. Keenya kun garuu waa'ee badhaadhinaa fi waa'ee abaa'oo jidduutti seenaa himuu, waa'ee abaa'oo fi waa'ee abaa'oo jidduutti beektee siyaasaa himuu, abalu kana godhee abalu akkana godhee abalu akkana goone kana ragaa bahuu deema. Uummata Tigraay fudhadhu warri artiistonni Tigraay waa'ee uummata Tigraay fi Tigraayummaa irratti malee paartii siyyaa Dabratsiyoon biyya bulchaa jiramu nama biraa bulchaa jiramu gadhiisuu qabamoo gadhiisuun qabu kan jedhu takka irraan dubbatan. Ka Oromoo kun maaliif kana ta'e jettee yaadda? Artiistonni Oromoo kun maaliif naashinaalizummaa maaf dhaban? Maaf gabbu'anii paartii siyaasaa keessatti qofa hammatamanii hafan? Dhugamatti yoo dubbanne artistoonni Oromoo wareegama guddaa as baasaniiru. Qabsoo Oromoo keessatti gumaata olaanaa qabu jetti himaa. Sirriidha. Kanaaf bu'uurri isaanii qabsoo kaleessa machaatu lama qabii, qabsoo waaqoo guutuu qabuudhaan qabii, qabsoo ABO'n dhalatu qabii, qabsoo san irraa dhaalanii qabsoon filiinee sadarkaa amma irra jedhu sadarkaa oromummaa Oromoo jechuu sadarkaa kana ga'e. Wareegamanii akka nuwoo goobanaa ba'a. Qabsoo isaan seenaa isaanii yoomis du'anis galmee seenaa irraa jalatti seenaa isaanii beektee. Akkas. Artistoonni kuwwanii qabsoo kana laalanii gara humni jirutti siiqan. Sigalee amma fakkeenya amma kalee gaafa Jawaar jettu hin kabajamta biyya keessatti. Har'a bar qeerroo Jawaar jettee deemuu hin dandeessu. Oromiyaa keessa. Sigalee. Maaliif ati humna qabdu kaa? Humna qabdu bilisummaan hanga feete beektaa. Jawaar yoo deeggartee mootummaan itana dhufee sirarraasa yoo ta'e yoo inni humna baasee aangoo siyaasaa keessatti nama waasirraa dhorkuu hin dandeenye yoo ta'e maqaa isaan kaasoo biyya galee asitti maal? Dhagaarta? Sirriidha. Waa'ee maaliif du'a? Akkasii yaadu sirra jira. Akkana yaada ilmi namaa kun haala ilmi namaa itti yaadu. Gaafaatti humna baaftee kaayoon ati itti wareegamtuuf galma ga'u ta'e immoo namni kaayoo saniif wareegama. Sigalee? Anis kaayoon kun galma ga'a. Anis wareegamu seenaan kun galma ga'a. Mee amma maaltu galma ga'a itti wareegamu? Beekalma si gaafata. Mee maaltu lafarra jira? Maaltu galma? Qabsaa'onni Oromoo kan qabsaa'ota jennee ilaalu warri miidiyaa qaban. Ganama bakka biraatti argita galgala bakka biraatti boru immoo wal faarsan xiqqoo turanii ofiidoo faarsan ofiidoo dullatti xiqqoo turanii immoo ABO ta'u. Kanumaa seenaa isaanii meefi? Yaa egaa warri beektee qabsoo kanarratti gaafatte yoo ati amma kana gaafatte tooftaa siyaasaatti dalagaa jirra itti jirraa siin jedhan. Bu'aanoo hin mul'atu. Hoggaa lama hojjetaa turedhanii mee maal hojjetan hoggaa lama? Ofiidoo otoo faarsanii ka barridan. Boleessa kee. Kanaaf namni maal eeggataa advanteejii ilaallatee fakkeenyaaf qabsaa'onni cinaan aarii keessa seenanii warri agatoo. Namni oomishatti ittiin qabu beektee? Kanaaf fakkeenyaaf hangam fedhe qabsaa'ota Oromoo Jawaar baatti abadan bilbilinaa inuman ta'an. Du'ee dhabama malee. Sun immoo of gurguruudha. Ilaali mee namni immoo qixxee peeshantiin qabu ilmi namaa beektee? Cinaan immoo maal abbaa isii ilmi namaa osoo sibira amma namni tokko sibira dureessa ta'ee lafa carachatee odoo jiraatu bilisummaan ima qaba qabsoo Oromooti yoo bara dheeraa ima dheebotu gaafa tokko si salacha gaafa tokko beektee? Kana waan beekaniif isaan maal godhanii kaan qabeenyaan bitan kaan qabeenyatti dhangalaasanii bitan lafti kan gurguramu Oromoo. Oromoon immoo akka uummataatti dammaqee akka uummataatti hin dammanne Oromoon eenyu laala nama laala. Bonsaan isana maal jedhe Jawaar maal jedhe kan nama laala malee qabsoon kiyya eessa jira wanni ani itti wareegame eessa jechuufi jala hin jiru. Sigalee? Kanarratti. Abbaan qabne nama hin gaafattu bee abdeetti fe'atta malee abbaan qabu waan ta'e. Yaa dhugaadha. Kanaaf ganaa Abiyyi nama Itoophiyaa dhalatee miti Isaayyaas Eertiraa dhufe si bitaa siin jedhan. Akkanaama yoo ati humna hin baafne yoo ati hin dammanne. Maal sodaata muuzii jala qabdeetiin tushaatti gootee mana hiita turistiidha. Yaa qeerroon amma bakka duraanii sanitti deebi'ee waan. Qeerroon Jawaar laalaa ture Jawaar akka tufootoo yaa'aa ture. Humna summarti humna sansitu itti fayyadamee gulattaa qabsoo waa itti jijjiiratu humna itti baasee sigalee. Giraafii yoo garagala hirree keessa giraafii saayinosoodiyal giraaf ol ba'e tokkorra ga'a maximum point. Tokkorraa immoo deebi'ee zeerootti gad deebi'a. Sa'aatii tokkorra keessatti situ dafee waa ittiin cabsata, situ dafee waraana ittiin jaarrata, situ diina kee ittiin barbadeessa bakka sanitti. Gaafa achitti fasaasaa taatee rafte, innaa taataa giraafiin isii jedhee dhaabata muumentii isaa. Eega duwwaatti gad deebi'e wanni ati gootu hin jiru duwwaarraa. Zeeroorraa
Zero rakat. Amma qabsoo jawaaba zero ra scratch ra amma kuma kaleessa akka kuma hoggaasa diguutuu miidiyaa kanarra jawaari Oromoot jawaar onni Oromoot jawaar rasa haajennu barbaada amma abadan hin jedhu afaan kiyya abadan maaliif darbe barrisun eegale namoonni yeroo hedduu wantoota akkasii yeroo haasofnu dhaggeeffadhu yoo kufte siyaasa keessatti akka yoo kufte deeggara makeetu diina sitti ta'a adagaa taamate jawaaritti fuula keessa akkana gargalan kun bar tokkoffaa siyaasa beekuu dhabuurraa cinaani ka bitaman namoota hagaatu wayi hundi bitama laakiin hundaa miti jechuun egaa abdii kutataniiti maaliif ugurii nuun hin ga'uudha wareegama kaleessa eessa gootee har'a booyaana deebi gaafii amma isa gaafadha amma gaafii nan gaafatu isa malee boruweessa eddaa ka kaleessaa bareednattee kaartaa taphattee birrii sadii gurgurtee har'a immoo deebitee wareega baasinaan jettu abadan never hoggana kiyya hoggana aman nama qabsaa dhugaa gaafa argee jala hiriiree wareega baasa igale jiraachuun immoo anaaf na barbaachisa akkasi aman dhalli dhufu immoo akkasitti akka yaadu barbaada mee boonsaa hin gabaabsina mee akka goonu warri amma fakkeenyaaf Jawaar kufee jira already uummanni Oromoos beekaa atis beektaa anis beekaa kana jala murree uummatattis himaa jirra ofii keenyaafis waan beeknu waan hubannee dubbachaa jirra Oromoon amma silaa aarii kanaan warri ala jiru kun uummanni ala jiru warri baranne jedhu warri beektee qabsoo uummanni Oromoo harkaa qabsoon tuni baate jedhu maaliif gara waraanaa kanarratti hireen Oromoon akkasittiin potenshaaliin Oromoo achirratti naanna'ee namni gadi bahee waraana kana bira dhaabbachuu qabna waraana kana gargaaruu qabna jedhee dhimma waraanaa kana gubbaa irratti intarest ta'ee maaf hojjechuu dide daaspooraan kun maaf calliseetuma waanuma nama du'uu fi namu achi keessatti hidhamuu fi waanuma Jawaar maal ta'ee lammaan eessa jira jedhee gaafachuu malee riizaaltii qabsoosa argee jira qabsoon harkaa buute wanni jiru ijoollee ala jirtu kan ijoollee ala jirtu kun immoo nama itti hirkatan hin qaban Oromoo itti hirkataniiti qotee bulaa Oromoo gargaaraa jira siigalee kanaaf qotee bulaan Oromoo amma haala amma dhufe kanaatti kiraayisasiin addunyaa qabachaa jiru kun uummata keenyas qabachaa jira uummanni keenya qotee bulaa so uummanni ala jiru kun kanarratti illee gadi bahee yaada namni kennu waan kana gochuu qabna akkana gochuu qabna namni jechaa jiru hin jiru hawaasni Oromoo dhuguma kan biyya alaa jiru kun kan Oromoof Oromiyaa dhaabbannaa saba keenya bira dhaabbannaa sabni keenyarra balaatu gahaa deemaa beelatu itti dhufaa deemaa ajjechati itti deemaa jira kan jedhu warri argaa jiran kun maaf callisanii harka maratanii taa'aa jiranii kan jedhu irratti sababa siimu Oromoon namatti amana malee yaadatti naman baay'een isaanii warri asirraa iyyuu kun ana gaartaa namatti amana malee yaadatti naman yaada isaa mormaa fakkeenya amma yaada Jawaar mormaa miteen ni dhagahu ijeerra laayibiree jirtanatti fakkaata amma yoo ta'u arrabni isaanii bar maa kana jedhanii yaada dintalu critical thinking isaanii loo ana gaartaa tokko isa lammataa ayyoonni wanti baaniin dubbannee fira caala arguu dhabaniitti miti kaafaan qabatanii ta'an hedduu argan qabsoo akka hunduu akka kuftee bee amma hunduu akka abdii kutatanii min argan qabsoo akka kufte arganii eenyu bisa akka kufte moo beenna akka Jawaar fideen kun marti hedduun isaanii akkan dubbanne kun girrisaa jedhu silaa maqaa girrisaatti haasanii girrisaa yes hojjate harkaa abdu maali girrisaa yoo namni tokko amma fakkeenya doofaa yoo namni tokko yoo siin jedhe doofummaa jalaa bahu barattee eebbifamtee akka ilma namaa agarsiisuudha malee doofaanaan jedhan jettee booyuu miti akkanaa miti akkasi viidiyoon ajandaa sii kennite gaafa girrisaa jettu yookaan gadaboo siin jetti yookaan kulloodha yookaan shawaayyeedha ilma miniliiksi yookaan gobanadaachee jettee ajandaa kenniti ajandaa seerree wal qorqaa oolta malee lafee isaan sii darbani yaanni ati maddisiiftee maaf kana naan jedhanii dadhabinni kiyya maalii beeta dadhabinni qabsaa'onni irra deeman maali jettee xiinxaluu hin jiran warreen immoo kana xiinxaluu danda'an maaltu kanaan nu ga'e Oromoon hin beeku ganaa jira haatumaniitti jira kana gaartaa hin gaafa tumamee uleen maal akka ta'e hin gabroomne jedha malee hiikaa gabrummaa hin gallee agartaa sitti himaa Oromoo hin gabroomne jedhee hiikaan gabrummaa waan galeef natti hin fakkaatu osoo gabrummaan galeefi wareegamee kararraan ka'u ture kararraa naman faarsu ture kararraa ka'e tu'ee dhabama malee waraana ijaarratee achumatti baagala dhorkee wareegamee akkuma kunoo kumaatamaan itti aanii tirasaasa dura dhaabatan san argitee waggaa sadi dura akkasitti wayitti baata damee wayii qabattee hidda wayii qabattee ummata adda otoo amma biyya galee asitti ma Oromoo qabachuu beela adda biyya galtee waan isaan jaalatan waan amma Jawaar fa'aa ogeessan kana otoo faarsite si faarsan si galee waan isaanii ta'uun beekan si faarsan jedhanii si faarsanii goota kenna siin jedhanii bakka akkuma barbaadanii sheer
sii godhani maal sii godha oromoo maal godha ilma kiyyaa maal godha ilma keetti maal godha wanti kun yoo mooraalii ittiin horattee nama keessatti harkaan onnee dhiibdee walabummaan deemuu yoo ta'e malee onnummaan isii gusu maali takka jibbamtullee xurree qabsoo akka qabsaa'onni duubaa dhalatan ka dhufan xurree san qabatanii akka deeman xurree sanirra rarra'anii akka falmatan yoo marras bilisoomuu baatan wanni amma jawaar godhaaran kubbee qabsoo tissuudha malee injifannoo miti dhaaman qabsoo tissuu tursiisuu argitee lafa bubbulchuu akka hin duun malee injifannoo miti kan akkuma kun abaaboon qabsoo tursiisaa ture argitee sirbaan haa ta'uu waan biraatiin haa ta'uu waan akkanaa qabsoo tursiisuudha malee injifannoo miti nu eega wareegamne namni wareegamuun maali injifachuufi miti inni beekamaadha kuni akkanatti yaaduuf hin jiru jala hin jiran maaliif qawween sodaata amaluma nama gabroomeeti galaanee akkuma bilisoomanii taata hundi isaaniitu bakka bilisoomni akka waa hunda beekanii garuu zayitoon noonati dhaaman osoo waa beekanii waraana ijaarratanii isaayyaas faa jalaan baratanii diktaataranii isaayyaas yookoo san argitaa bara namni waan beekne isaayyaas nama biyya isaa bilisoomte mee boonsa wanna biraa immoo abiyyi amma nafxanyoonni kunuu yoo oromoo cabse oromoo kana beektee laamshessee oromoo tana jilbiifachiise jedha abiyyi aangoo irratti dhiistettee yaadde nafxanyaan abiyyiinis hin fedhu beekaayoon isaanii waan itti qajeeltee ilaalama isaan qabsoorra illee turre oromoo mormuu ba'an malee isaan qabsoorra jiran hin beektaa beekan akkasi isaan mormii oromoo deeman malee faallaa oromoo deeman malee qabsoorra illee jiranii ni wareegamnellee namni dhibba yookaan dhibbi takka dhibbi lama irraa du'ee qabsoon isaanii yoo milkaa'ees ta'e abbaan fee yoo milkeessees ta'e maaltu si geessi akkasi abiyyi qabsoo oromoo galmaan gaa yoo ta'e namaantu abiyyi irraa sirraan abaasisaa bahe hoggaasa yaa isaan laal onnee guutuu wal jala hiriire waan dubbatan konfidensiin dubbatan mee laala afaan toliidha hayyoota oromoo mee laal yoo isaan dhiyaatan afaan toliidha naftanyaa jedhanii afaan guutanii dubbachuuf afaan toliidha itti himaa irra dibanii kun akka dubartii koroddaa argitee gondar koroddaa kun akka kunoo sassalfataa dubbachuu tokko argitee akkasitti dubbatu diinni kana waan si keessa arguuf kanaaf jebataachinnatti simmeet maaliif jedhanii oromoon akkana beektaa yes waan keessa be waan si keessa arganiif himmeettaa bika bakka kee waan arganiif waan si keessa arganiif ati xiqqoo turtee Itoophiyaa taata kaa xiqqoo turtee ganama oromiyaa galgala Itoophiyaa biyya ta oromoon biyya diigwanne yoon biyya diinnenne haqa keenya arganna jenne malee yoon biyyaa diigamtu biyya keenya haqa keenya oromiyaa biyya keenya irratti abbaa biyyaa taane eeguma Itoophiyaa illee taane jenneetti akkasi sila akkas ture kan tanamaa gaafachuu dabarre why they cry now they fail waan kufanii kanaaf kufanii damma galgalaan fuula funyaan xaxaragataa fuula xaxaragataa they do oromoon waa sadiif qabsaa eeshi I don't know before situna hima kana nutti muuf deema waggaa sadiin baranaan adamee waan jawaar barreessa ilaali biyya waan waggaa afurtura barreessaa qabame kun ijoolleen waa yaadachuuf sammuun isaanii waa yaadatu gir jedhee beekaa keenya iyyuu kenna akkanatti amana oromoon malee waggaa sadiin dura ka dubbatte eessaan jettee adda waan haaraa himta san baradhee bira kute hedduun kenna siyaasa jawaarii mafaa irraa baranne dhuga garuu isaan irraa barannee bulaa yoo itti agarsiisu dhaga'uun fedhan it is done bakka xumure I know it ani hin beeku obbidoo waan ila waan anaatitti haasuuf nu miti waan boru nu yaannu beekti nama sallaayii bitte sallaayii qofaa miti saayikaatriksii bitte kan akkamii wallaala namni qabeenya qabu jiraa kee bitees bituu danda'a akkasi beeki yaa amma waan kana gubbaa irratti waan baay'ee kaasaa jirta beektaa gaaffii keetu gaaffii kaasaa jira warri ortodoksii qarshii tiriliyoonii 3 moo meeqa kennan birrii Itoophiyaa tiriliyoonii doolaara moo qarshii Itoophiyaa ta'uu wannoon jenne innaa namoota hedduu bitatanii irratti hojjechaa jiranii warri amma fakkeenyaaf akka Faransaay faa poteenshaalii guddaa akkaataa waraanni biyya sana keessatti leenjifamu kan hojjechaa jiru warra Faransaay hidhannoo guddaa argatanii jiran jarri kun beektee already wanni isaan of harkaa isaantu deeggaraa ture yoo yaaddatee miniliki waraana miniliki akka alaabaa qabatu Profeesar Mahammad Hassan irraa yoo dhageessee akka isaan alaabaa ol qabee alaabaa argaanii biyya kan akkatti qabatan gaafa Jibuutii qabatan colonial settler bitanii magaalaa akka qabatanii control godhanii baquloo taraa qamanjaa jedhanii Finfinnee keessa akka qabatan magaalota Oromiyaa guutuu kan ijaaratee naftanyaan keessa taa'e itti mashagee adda addaa diina ture Asallaa keessatti Shirka keessatti Naqamte keessatti ka Oromoo dararaa ture colonial settler ta'anii magaalaa qabatanii tilaan baadiyaa mobilise godhan siyaasni magaalaa jira kana isaan duraanuu waan seenaa beekaniif warra isaanii gargaara ana baay'ee nan diinku Oromoon osoo ka'ee hadda qarshii takka guree
hidhatee biyya isaanii bilisoomsa jedhee amanu. Akkas ta'uuf immoo Oromoon nama amana. Qabsootti nama amanaa siin jedhee beeka. Bonsaan hin dogoggoruu jedhee amana. Bonsaan nabiyyi jedhee amana. Takkatti bilisummaa fi Oromoo harka siidhee taanaan bakka hoggaa dhibba akkuma harree qoqorta. Maaliif namichi kun hin dogoggoraa jedhee namati. Irra deebi'ee yaadu. Maaliif amala nama gabroomeetu akkas waan gabroomneef. Akki nuti yaadnuuf amaarri dhiyaatu garagara itti maaddan. Maaliif biyya maal akka taate beeku isaan. Aangoo siyaasaa yoo qabaate maal akka taate aangoon siyaasaa maal akka qabu beeku dandamanii waan argani. Oromoo keessatti aangoo argee aangoo siyaasaa hiikaa bilisummaa isa beeku. Yoom dandama. Yookaan gaafa lakkii hin dandamne wanta kanatu isin waan gabroomtaniif hin bilisoominii. Isin waan gabroomtaniif nu jechaa turanii asirraa waggaa lama guutuu lakkii bilisoomne jedhan hin soomina jenna. Haa isin gabrummaa barattanii nu bilisoomne maa boorree addamaa nutti deebiin bu'anii. Egaa bilisooman deemanii biyya gandaa jiran namaan maa qabsoo Oromootiin nu dararan. Waan hedduu waan baay'ee nama gaddisiisu egaa qabsoon Oromoo beektee maaliif keessattuu yeroo hedduu wanni namni akka doolaraatti yookaan akka paawundiitti yookaan akka yuurootti qabatee deemu kiisii isaa duubaa keessa waa'ee gootota Oromooti abaawoodha kaayyoo ganamaa jedha garuu yeroo immoo haalli mijattee fi namni hunduu akka fedha isaa fi akka garaa isaatti ilaala garuu maaliif biyya aangoo kanarra biyya tana caalaa jedhanii dabarsanii yaaduu dadhabanii waanuma xiqqishuu kanatti akkamittiin goyoonfaman mee fakkeenyaa fi koronaa vaayirasii nama biyyoota hedduu keessatti nama fixaa jira hayyoonni biyya sana keessatti argaman fakkeenyaaf xaaliyaanii haa fudhannu doktorri guyyaa tokko uummata isaarraa baqatee nan du'aa lubbuu kiyyan dhaba waan ta'eef amma hojii kana hojjechuun barbaadu nan dhaaba jedhee kan dhaabe hin jiru jechuudha sadarkaa namoota warra gargaartuu doktoraa fi narsii ta'ee jirutti jechuudha kan keenya kuni maaliif akkasitti wareegama kaffaluu dadhaban biyya isaaniif uummata irraa dhalataniif baratanii namni barate nama hin baranneef hawaasa tajaajiluuf biyya tajaajiluuf hiikka dhumti barnootayyuu nama waa hin baranne barsiisudha. Uummata kana maaliif cal jedhanii laalanii namoonni asirraa as bahanii murannoof kutannoodhaan uummata kanaaf wareegama kafaluu maaf dadhabanii jettee yaadda kana sababa sitti ma daa'ima abbaan qabne tokko abba margetuudhaan beektaa nama abbaan qabne Oromoon abbaan qabne waan ta'eef abbaan barbaade abbaa sittaa dhufe namni humna qabu adda humna baasee waraana ijaarratee innaan abbaa ta'a akkasii amanaa beeku digalee abbaa sitti ta'a deeggarsuma horattaa abbaa itti ta'a dhuftee kun amma abii bejaalattee jirti abbaa itti ta'edha akkanuma akkanaan kaafii maalii qaba abbaa sitti ta'a ati abbaa waan hin qabneef maali biyya san waan abbaa hin qabneef maal godhanii onnoo godhan ganamaa galgala isaan kattiiman maal godhan bilisoomteedhanii namatiin uummata tibbeenneef gara masirri dhagaarta bilisoomteer taati bilisummaan karaa waliin jirtu jedhan ummata waggaa 27 bilisoomte jedhee himamaa ture ummata barnoota hin qabne qabu baadiyaa jiru parsantii yoo ati timte maal jedhan amma doomi waan kana addee kun Oromoo tuffachuudha Oromoon hin beekaa misi jedhani akkana beekti si galeela maal itti shawwatan ummata beektiin sobani Oromoon hin beeka si galee Oromoon osoo beeke ilmi namaa akkamitti akka argamu ka'ee tokkummaan falmatee gandummaa isaan qe'ee keessan namoonni ollaa qe'ee keessan deemanii dhaabaa wal qoodan dhiisee ka'ee falmatee hayyuu of keessaa baasee wareegama baasee biyya isaa bilisoomfata oduu beeke akka ummataatti mana galee rafaa biyya kamittuu ummanni ummata Ameerikaas kootu ummanni ummata ati humna baaftee hoggana siyaasaa cimaa taanaan si jala akkana kuni beekamaadha akka hogganni si keessaan biqille hoggana keenii fixuun ni ajjeesu maaliif ajjeesan aranii amma waraana abaa kana wayi humnallee qabaatanii mootummaa san wayi tan ajjeesan yoo dhugaatu laa garuu kaayoon isaan qabatan sun laal dhalootatti amma bee dhaaba biyya jirurraa bee abaa sodaatan hin beektaa miidha maali kun beekamaadha wayi abaa humna qabaata aga kaabaa wayi humna qaba wayi deeggarsas qaba ilaalallee olaal garuu kaayoo inni qabate kaayoo Oromiyaa isa ganama bubbulte talafee taate san argite jirurra isii san balleessuuf deeman ganama gaafa gateedha irra isa sani jawaramma waan kana argu waan amma arge kana argu maraaraa waan kana argu bakkala waan kana argu yoo jette taate ati inum beektu ni beekaa godhu maaliifi aangoo barbaadu yoo dubbata nu aangoon feetu sin jedhin sobu bar eega aangoon feenu don't compete in politics yoo aangoon barbaanne ta'e isi hogganni biraa bakka bu'aa
barbaadu kaangoo barbaadu achaa ta'u uummata maal jedhu nu aangoon barbaadnu biyya tana dimokiraatessinaa hin jedhan eega aangoon barbaanne eega aangoon qabanne akkamitti biyya dimokiraatis bitanumas gaafadha namoota Oromoo bilisoomse yoo jedhe ani Oromoo bilisoomsuuf bilisummaa yoo qabdu Oromoo bilisoomse yoo ta'e kaayoo ati qabatte san kaayoo ati wareegamtuuf deemtu qabsaartu san namni kaayoo kee qabu sun akka bakka san qabatu takka ofii qabattee waan san jijjiirta malee akkama karaan yaa namoota hedduu amma fakkeenyaa fi karaa nagaatiin adda galla uummata kanaanii otoo dhiigni dhangala'inii riifarandamii geggeeffamaa jedhanii uummata keenya amata lama amata shan guutuu uummata kana kijibaa turan yoo yaadata taate waan kanarratti immoo ani fakkeenyaa fi uummata Barceloonanii akka isiin Ispeen irraa cituudhaaf kaatee yeroodhuma dhiyoo kana keessa akka nam tokko hiriiran baane jedhee Ispaaniyaan mootummaan Ispaaniyaa waraana itti labsee guutummaan guutuu isaanii afaan qawweetti xaxxaratti godhee jiraachisaa jira biyya Afrikaa miti biyya Awurooppaa keessattuu hireen ofiin murteeffannaa uummata Oromoo biyya tokko akka salphaatti dhufu Iskootlaandii warra UK irraa cituu barbaadanii amata kanaaf warri kun hundi mataan isaanii kara nagaatiin qabsoofna jedhanii kara nagaatiin gaafa yaalii godhan mootummaa afaan qawweetiin irra deebi'e siigalee kanaaf uummanni keenya hedduun irra caalan amma kara nagaatiin filannoodhanii biyyi kun beektee waanuma sadaqaa waanuma huccuu namni namaa kennu waanuma kophee beektee namni bitee namaa kennu kennaa wayii nama moobaayilii wayii yookaan kompiitara wayii akkasitti fudhatee ilaalaa jira rakkoo guddaa vaaliyuu bilisummaa hin beennu jettee zeeroo irraa ka'uun barbaachisaa amma bee akkas hin jedhan hin beennu zeeroo irraa haa kaanu homaa hin qabnu haala fakaanu waati jettan hin qabnaa miti hin jedhu hoggana hin qabnu haa kaanu nus obuu odoo ammas jette eddee jagna akka jawaar qabnaa miti akka lammaa faa qabna akka biyyi faa qabna hin jedhu mee uummata kana akkamitti itti himta gizee nuuni furaa ati dhala dhufu maatii keetirraa sabboonummaa barsiifte yeroo nuuni fura maal goota yeroo nu fura ofii nu butuutii maa obuutii dhageette garuu dhala dhufu ka gabroo muta ani dhalootaan dhala farra yaa'u kanaaf dhala dhufu ilma kiyyaa ka dhufu kiyyallee miti beebiyaan Ameerikaatti akkuma ta'e gabra rabbi tura gabbiin gabra godheen uume biyya Ameerikaatti gabra ta'e ka baratu baratee ka qansiraa isaa dargatan ima jiraan akkanuma jiraannutti garuu dhala biyya sanii dhufu yoo doome kaleessa afaan Amaariffaa kutaa shanii jalqabna har'a kutaa tokkoo jalqabuuf deemna kutaa tokkoo jalqabuun dhiibbaan impaaktiin inni saba tokko irratti maali wanta dhufu maal beekta wanta dhufu mootummaan laal fiidbaakii kaleessaa akka bara wayyaanee irraa guuratee dadhabina ofii keessa dabre guuratee qabsoo uummataa kana daran akka dhaamsu yaaduu si barbaachisa amma laal qabee qabsoota Oromoo kana laal hunda isaaniitu ganamaa galgala itti uffatu biltiginaa tuffimaan haasa'u malee tuffiin laal nama tokko akka badaa hin tuffatin si gale mootummaa qawwee harkaa qabu kan qabeenya biyyattii saamee harkaa qabu akkamitti uffata kanuma si gaafadha wanni tuffatan maal yoo waa harkaa qabaatte waa tuffatta bar yoo nama sanii wal madaalta taate bar qabeenyan qabdu waraanan qabdu poolitikaa miidiyaan qabdu miidiyaan amma sa'aatii takkatti jimachirraa gochuu danda'a miidiyaa dhumaammoo OMNs yoo amma uummata kana gaafatte maal jedhanii biltiginnaan godhuu hin dandeettu siin jedha malee ni dandeetti lakki nurrattu humna qabdiin cufuu nu hin dandeenyu nu isaan dhoorkuu hin dandeenyu jedhee yaadu sii galee ati humna baafta jechuun bilisummaa namatti yoo xuuncaa baaftee ispoortii hojjettee xuuncaa baaf nama tokko ilaalaa yoo laalu namni tokko ka xuuncaa guddaa qabu ka ispoortii hojjetu leessee nama booksii yookaan keedaa nama booksanyaa cimaa addunyaa tokko kookki dhibee himee si gattamaa gadi baataan. Eessa gadi baataan? Ilkaan si keessa hayaasuuf gabbaataa. Yoo ati xuuncaa baaftee ilaalatti namni yoo ilaalatti xuuncaa baasuu kee arge si kabajeessitti haasaa nama si godhee si gale. Yoo ati guyyaa taatee nama jala deemtu waan ija afaanumaan miidharraa feesbuuk irraa haasa'u mee siyaasa jawaa feesbuuk irra bakka darbe maali? Hoggaa sadi feesbuuk irraa hoggaa afur. Haati Oromoo ammallee daa'imni takkatti haftee deemaa daa'imni takkatti sannaa wareegaa jechuudha. Kana aartuu kana beeke. Yaa baay'ee nama itti amanee ilaal yoo wareegamate itti amanee ajjeeseetu yoo illee itti hima ajjeeseetu harka ol qabii du'is wayitaati. Hin ta'uun. Nama wayii gaafate qabsoo kaleessa fuutanii koofiidoo kenneessin isiniif gaaddisa raabaaxoorii nama garee gaaddisa raabaaxoorii. Mee qabsoon Oromoo kanarraa dabee kun doktoraan argita akkamiin yaaddaa jedhani. Maali mee malli Oromoo yoo qabsoon kun ofiidoon filannoon gadhiisuu dette malli keessan maali innaan kararra deebi'u jedhe. Ilamee mala inni naa dhiyeessu argite kararra harka
karaanu Kawwee hidhatee ajjeesan jedhu bar kawwee hidhatee isa sajjeeste ofillee tu'an jedhu si galee. ofiidhaaf yaalaa jira kan inni ofiidhaaf. Inni maal godhaatu wareen duu barin inni abadan hin du'in akka hin duunen beekaa bara kanaaf. Kaduu Bonsa Caalaa Tulluu bakka Kamaal Kadiiriin du'an wareegaman alabbaanii. Eenyu nama hoggana mul'ata hin qabne. Never ever qoreen akka looraatu hin barbaadu duu miti. Ittima. Ana akkasii yaadu. Baay'ee galatoomi Bonsa. Mee inshallah. Sitti dheeressee dhiifama sitti dheeressee uummanni Oromoo na dhagaa jirtan as keessa. Yeroo illee dhabeetii ni ti'an. Yookaan namni tokko tokko waan jaartii fuudheefis miti qabatee. Mana oolaa ilmi akkuma ilmi namaa mana oolu ilma namaati. Manaan baay'inaadhaan mana ta'a yeroo dalagaatti deemu ni deema. Yeroo kan yeroo akkuma duraanii qaba yeroo duraanii ol yeroo qabaachuu barbaachisa. Wanni bahee dubbadhuu diteef qabsoo Oromoo kanarra hin jirre argee qabsoo feekii sobaan harka waliidhaan dadhabnee dhagaa ilmanni as keessatti warri aqlii qabda warri baratta warri critical thinking keessan haa ta'e hankaawwanii fi meeqaasoo uummata gir jedhee nama akka hoolaa nama yaabbatu fi nama yaaduu danda'u nama eessa jirra dhugama qabu eessaa kaanee eessa geenne nama jedhuu danda'u dhaamsa qaba. Dhugama yoo Oromiyaan bilisa haa baatu ni gabroomne yoo jettanii gabrummaan kan isin fiirgootan taate eenyu walittis barateera mindaadiyas qaba. Fildigiyan dalagaara biyya Ameerikaatti elektrikaal injiinara yoo seenaa jiyyasimuu taate garuu ummata Oromoo gabroomu san taa'ee ilaaluu dadhabee kaleessa ala bulee namni alaana kaasa sitti himaa. Tokko har'a immoo warri dhugamanii qabsoofna dhala kenna gabrummaa jala jirtan ummata keessanii qabu eebita. Hidhadhaa sammuu hidhadhaa dura sammuun bilisooma dubbataa ture kana miidiyaarra sammuun bilisooma sammuun hin bilisoomne hanga kun hin bilisoomne abadan bilisummaan hin jiru nama harka dha'uun bilisummaan hin dhufu beettee ofii yaada maddisiisuun dhufti akkanuma akkanaan. Akkas. Kanaaf yaada akka maddisiifnu jedhaa ummata Oromoo ni jaaladha dhugama onni irraa jaaladha baay'ee onni irraa kanaaf ummanni Oromoo bilisa bahee biyya isaa irratti alaabaa isaa dhaabbate arguu hawwiin kiyya kana qofa galatoo. Baay'ee ulfaadhu Bonsa egaa akkuma jette wanni ani immoo akka nama tokkotti sitti dhaamu hawaasa kana duratti waan ati amma haasoftu kana duwwaatti deebi'uu keenya uummata keenya amansiifnee uummata keenya bifa haaratiin ijaarree uummata keenya hooggana haaraa hooggana murataa fi kutataa akka marroo akka jaalsanyii akka gollicha dheengee warri kun kallattii hunda keessatti bakka Oromoon ajjeefamaa jiru daangaan Oromoo bakka itti cabee namni dhaalumatti dhufee akkuma horii qaluusan uummata keenya qalaa jiran kanaafi sagalee ta'uu nurra jira nuti yoo manatti deebinee teenye kan miidhamu numa hawaasuma keenya manatti deebinuus yaadni kee mana hin jiru yaadni kee biyyuma jira rakkoon kee biyyuma jira innaa kanaafuu yoo gadi baatee hanga tokko rikavar gochuu riistoorni gochuu kanarratti xiyyeeffattee atis akka uummata kee bira lammii kee bira akka ati dhaabbattu si gaafadha si malee nama biraan qabani ana malee nama biraan qabani Tigireen gadi bahee har'a Oromoodha sagaleen ta'u nafxanyaan gadi bahee Oromoo sagaleen ta'u so kanaafiyyuu abdii kutachuunis nurra hin jiru ijoolleen keenya ni jiran jaalmarrooffaan ni jiran jaalsanyiiffaan ni jiran warra kanaa wajjiniin gara fuulduraatti deemnee humna isaanii jabeessinee mootummaa gabroonfataa kana cabsuu qabna kan jedhuun qaba. Innaa ulfaadhuu fayyaa argadhu egaa anis asumarrattan xumuraa yeroo gaarii qabaadhu. Galatoomii dhagee jira uummanni. Baga guyyaa goototaatiin isin gahe. Gootni eenyu akka ta'e adda baasaa baraa jedhu uummata Oromooti. Abbaa argitanii argan dhayina. Goonsaan gootan jedhe ani qabsaa'ee bosona seenee hin beeku. Sagalee Oromoo akkuma nama tokkootti sagalee Oromoo taanaaniifatti akkanuma akkanaan. Akkasi akkasi. Garuu jaallan lubbuu isaanii dhabanii lutti irraa cite kaffaaluun famaan nuun jedhan. Ani eega gootate kaffaaluu maal haa jennuun jedhee ani kana tajaajilu. Obboleeyyanti maal jechuu barbaade? Kanaaf goota sadarkaa gootaallee haa beeknu jechuu barbaade. Warra akka Oromootti Oromoodhee nu waamu. Lutti isaanii citee jireenya isaanii guutuu dhabanii maatii isaanii dhabanii maraatanii biyya kana keessa akka maraatan jidduu jira Ameerikaa kana keessa. Sababa qabsoo Oromoo kana mara ilaalle warri kumaara taphachuu malee. Yaa dhugaadha haqa. Kanaaf uummata Oromoo galatoomaa isiniin jedha. Thank you. Ulfaadhu galatoomii yeroo gaarii qabaadhu. Daawwattoota keenya jaallatamoof kabajamoo Walabuumaa miidiyaa neetwork suutuma suuta miila lamaan dhaabbachaa jira. Gara fuulduraatti qabsoon uummata keenyaa qabsoon saba keenyaa garamitti akka deemaa jiru hamma humna keenyaa fi hamma dandeettii keenyaa otoo abdiin kutatiin uummata keenyaaf sagalee taanee karaa abbootiin keenya irratti wareegaman lafee abbootii keenyaa awwaaluudhaaf seenaa abbootii keenyaa lallabuudhaaf
of duuba hin deebinu jechuudha. Ilmaan itti guddisaa yoo jiraanne ofii keenya galmaan gahu, yoo duune immoo ilmaan itti guddifanneet akkuma isaan nu guddisanii biyya isaaniif, seenaa isaaniif, afaan isaaniif nu dhiisanii deeman nutillee ilmaan nu fakkaatu, ilmaan isaan fakkaatu dhiisnee deemuu danda'uu qabna jechuudha. Ilmaan taa'ee dhaadatu otoo hin taane ilmaan hojjetee jiraachuu danda'u. Biyya isaa irratti, qe'ee isaati irratti, qabeenya isaatiif nama isa ajjeesuu dhufu nama ajjeesee ofirraa deebisu dhaloota akkasii oomishuu danda'uu qabna. Dhaloota akkasii ijaaruu danda'uu qabna. Dhaloota beekee na ajjeesanii jedhee biyya faranjii keessa deemee himatu. Biyya Afrikaa keessatti bishaan hin nyaatamu. Biyya Afrikaa keessatti beektee jawwee hin nyaatu. Biyya Arabaa keessatti ka Arabni qalu, ka Arabni fooq irraa darbatu. Warra kanaa miti ka oomishuun nurra jiru. Dhaloota beektee lafa isaatii fi qe'ee isaatii irratti wareegama kafalu. Warri akkasii eenyu? Warra ijoollee warqituu hundeesse. Gootowwan beektee walloo, warri oomishan, warri qabsoo oomishan, warri biyyaaf oomishan warra akka wallooti jechuudha. Uummanni walloo fakkeenya uummata Oromoo maraati. Booranni akkasuma. Maaliif waan kana keessatti karrayyuun akkasi siniifan hima. Karrayyuun hanga har'aatti dhaloota irraa qe'ee abbaa isaatirraa takkaa wareegamee dhabame malee biyya isaa gadhiisee bahee hin beeku. Biyya faranjii kana keessa hin jiru. Kanaafuu uummanni keenya hundinuu warruma akkasii kana qabaachuu qabna. Warra akkasii kana oomishuu qabna. So yeroo gaarii qabaadhaa. I hope waan hedduu irraa barattanii waa hedduu dhageessan jedhee yaada. Uummanni keenya amma ajjeefamaa jira. Sa'aatii amma nuti haasa'aa jirru kana keessatti Boorana, Gujii, Wallagga, akkasumatti Harargee, akkasumatti Walloo, akkasumatti beektee Shawaa Lixaa, akkasumatti bakka hunda keessatti, Jimma keessatti, Iluu Abbaa Boor keessatti uummanni keenya ajjeefamaa jira. Bakka Oromoon amma sa'aatii kanatti ajjeefamin hin jiru. Kanaafuu warri barattan, warri karabaataa hidhattanii deemtan gabbahaatii hawaasa kana gargaara, bira dhaabbadha. Kanuman jedha. Halkan gaarii, guyyaa gaarii isin haa ta'u.